Entertainmentii Kokeet Entertainment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama. Kokeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kokeet Entertainmentiin. Kun FM Finfinneetii fi chaanaala Kokeet Entertainmentiin torbanitti kan isinii dhiyaatu qophii keessummaati. Akkam jirtan hordoftoota sagantaa tanaa. Akkuma beekamutti egaa ogummaa adda addaa irratti warreen hawaasa isaaniitiif hojjennechaa jiru torbanitti keessummaa godhee isinii dhiyeessuun kiyya ni yaadata. Arraas keessummaan qaba. Keessummaan tiyyatuun artistiidha. Nama albamaa yeroo dheeraa duranii qabdi. Sirboota isii namni dunni beektan keessumattuu dheenyatti sooshaal miidiyaa irratti sirboonni isii deemaa jira. Yeroo dhiyoo booda miidiyaa irraa xiqqoo fagaattee jirti. Artistiin tun maaliif miidiyaa irraa fagaatte? Jiruuf jireenyi isii maal fakkaata? Maal keessa jirti? Iddoo isiin jirtu iyyaafannee dheenee artistii tan eenyu qabadheen deebi'a turtii gaarii. Hayyee keessummaa tiyyataa irraa qabadheetiin dhufa. Keessummaan tiyyatuun isiniin eenyu akka taate isumaatu isin barsiisa. Yoonni adadee waan gaafa ijoollummaa seenaan isii mi'ooytu akka deema eessa dhufti eessa argamti amma wanni ka ijoollummaa. Hayyee gaa keessummaa tiyya beeytanii jirtanii wallistuu Ikraam Mahamadi. Ikraam teenya bakka nagaan dhufte. Bakka nagaan eedan isinillee nasroo hain. Akkami jiruuf jireenya. Sirbi kee hundeenya kan nagaa sooshaal miidiyaa irratti biyya walii garagalchaa jira. Kanumaa fi mee namni si ta'ullee hin beeku sirba kana malee mee Ikraam jiruuf jireenyi isii maal fakkaatti warri nu iyyaafadhaa jirus gara adda addaatiin ni ture. Kanaaf gara kee dhufne mee dura irratti Ikraam eenyu? Ikraam gaa artistii Oromoo takka. Bakka akka walii galaatti. Warra isaati. Warra gaara mul'ataa. Mee gaara mul'ataa eessa dhalate? Magaalaa Burqaa Tirtiraa. Aanaa gola odaa bakka jaamtutti hin dhaladhe. Achirraan haala jireenyaatii wajjin ol fudhannee Finfinneetti gallee jirra. Amma handhuura Oromiyaa keessatti argamna. Mee Burqaan maal fakkaatti? Burqaan bareeddu turte wallaahi. Gaara gubbaa loon tiisite? Tiisee ajuuba. Tole. Tiisee ajuuba anillee tiisine. Laga dheeyitee bishaan guurtee. Hin guurrelleedha. Garuu immoo gaati namni baadiyyaa dhalate. Jiraaf jireenyi isaatillee sanuma. Akkasuma akkuma gartee tartiiba biyya tiyyaatti hin jiraadha waan ta'eef. Akkumaan loonis tiisetti. Akkumaan bishaan. Waan ijoolleen baadiyyaa gootu. Godhe. Ayyee Ikraam teenye mee artiin ijoollummaatti akkama walitti dhufte? Artiidhaan wallaahi akkaataan itti walitti dhufne. Na dura namaan dinqisiifadhu jira. Artistoota keenya babbeekamoo warruma akka Halloo Daawwetii fi Almaas Tafarraatii fi Faaxee Anniyyaatiin hangafoota keenya irraa laallanneetu magaa. Ijoollummaatti isaan kan dhageeffatta? Mee Halloo keessaa kamtu sitti ijoollummaatti kan raanfanne? Halloo keessaa gaa kanatti tolu sirbumaan ammaan tana Abdii Ibraahim faa wajjin riimiksii gooneerra deebine kana faadha. Kabiraan ammaas Almaas Tafarraatis ni jirti. Ati namni garsee fakkeenya godhadhee maanta karaa artiitti as bahe. Jara kana itti aansee adda durummaadhaan Faaxee Anniyyaati. Faaxee wajjin maatiidhaa waan jedhin dhaga'e gamta akka dhugaa? Faaxee maatiidhaa daadaatii jetiruudha. Akkasitti sirra laaladhaan illee karaa artiitti seenuudhaaf murteesseetiin jira. Mee ijoollummaatti sirboottan Faaxee keessaa kan tisitti? Wallaahi sirba Faaxee keessaa kanatti toluu gaa bishaan Haramaayaa faadha. Mee naajii kan yaadachiisi? Yaa bishaan Haramaayaa. Mata maali burkine maaliif narraa goyda nuti soomaaf danne harkaan teetu nu sooraa yoo ijaan si mil'anne harkaan teetu nu sooraa yoo ijaan si mil'anne. Kana faaca qasaa guddadha. Ijoollummaatti mee sirba Faaxee keessa tokko birammas. Ayyee dheeraa fallaga yaa shankoora alaa barbaada kendeema ganama galgala eessattiin si arga meena daawii mala. Faaxee teenya nu yaadachiiste mee Ikraam ijoollummaatti Faaxee waliin Faaxee Anniyyaa artistii Oromoo beekamtuudha. Mee akkamiin waliin dabarsiisan burqatti? Wallaahi Faaxeen adaadaatii jeetiin jira. Bobbuma isii jalattiin guddadhee
Ati gaawaan gartee maatii wajji dabarsitu wajji dabarsine. Kamaatiin tokko waliin dabarsut. Kamaatiin tokko wajjin dabarsutti wajjin dabarsine. Tole. Wanni biraa wanni haareen hin jiru gaa'eeti. Gaarii mee garee sirba ofii hojjettutti akkamitti jalqabde? Ani kumaan siin jee kanatti isaanumarraa fakkeenya fudhadhee hojjechuu gaafaan barbaade. Faaxeellee na duraas jirti. Achumaan karaa Finfinnee kana dhufee jechuudha. Nin dhufaan illeen hojuma akka atitti jirtu kanatti seenuu barbaada jeeni mari'adhee achumaan bakka isilleen karaa isitti na harkistee achi booda bakka Abdii Ibraahimii wajjin albama Abdii Ibraahimii wajjin bara 2013 kasitti hojii eegallee sirbii wajjin eegalleerraa tokkoon isaan maanta na halloo daawwetii wajjin inni dur taphatee achi booda irra deebinee haaromsinee jechuudha. Mee sirba san keessaa gaara gubbaa gaafa loontiisinu akka gaara akka isinii jaalatamee fi uummanninis yeroo hedduu amma jechaa jiru. Mee sirba sanaaf herree walitti deebinaatii takka sagaleen jii sirba sanaaf herre. Mee guutuun na jiru. Sirba sanii sirbi sun kamseetaa yoon yaadadhee waan gaafa ijoollummaa seenaanis mi'ooytuu akka deema eessa dhufti eessa argamti amma wanni akka ijoollummaa gaara gubbaa gaafa loontiisinu raaree bunee qabsoo wal ciibsinu. Kishnaa gosan hogguu wal aarsinu as deebinee kani wal faarsinu horoo falaaqa ceenee burraaqa walii horiine gooba wal fuune waan ijoollummaa ta'wajji irra kunne ni yaadataa ni irraanfanne hajoo. Hayyee sirba Ikraam Mahmadii fi Abdii Ibraahim sirban kana sirba kana afeerree walitti deebina turtii gaarii. Hayyee gaa sirba kana afeerree deebinee jirra. Ikraam teenya sirba kun hedduudha yeroo sunis jaallatama ture albama hojjettan waliin. Mee haalli sun akkam ture haalli fi Abdii waliin dhufuu fi albama sana eenyu biratti hojjettan eenyu isinii maxxanse? Wallaahi gaafa sangaa akka ammaa kanatti illee kunoo siidiin baanillee hin jiru miimooriin hin jirtu. Mana muuziqaa madda walaabuutti. Mana muuziqaa madda walaabuutti wajji walii galtee goone isaan biratti hojjennee jechuudha. Madda walaabuun maxxanse? Madda walaabuun maxxanse. Deebiin uummata irraa argattan akkam ture gaafas? Waan ajaa'ibaa ture. Waan ajaa'ibaa ture. Baay'ee jaalatame. Isaafuu karaa naannoo baadiyyaa kana faatti baay'ee jaalatame. Akkasitti waan bareeda ture. Gaadumee albama gaafas hojjettan. Mee achi keessaa sirbi tokko hool jalaa qabdanii jira. Hedduu ka jaalatamu. Sirbi sun maal jedha? Sirbi sun egaa wal jalaa qabne naaf inni anaatu dura ja'ani duraan nabee catteen narraan tarkaanfattee jalloo fi diriirtuu hulaa qoytu seentee haaraa galtuun dhamnaa narraa goorte hin jaan achi booda moonni si jibbeetii miti ijoollummaan namudee naanneessitee hireen eegasinna fiddee har'aataan nan hubinna qusaddu addee naan ja'a. Hedduu bareeda sirbi kuni. Mee gaafas albamni kun dhugatti hedduu isinii jaalatame keessumattuu Ikraam egaa sirba san baafte booda xiqqisho miidiyaa irraayis aartii irraa waan fagaatte fakkaata. Akkamiin? Dhugumaa kun booma jiru ni fagaadhee wanni itti fagaannes gaana jiraa miti akkuma beekamutti kun hojidduudhaan miimoorii wanni ja'amus dhufee sirbii magaalaa irratti manneen muuziqaatiif hundi adda faffacaaneeti. Tartiibni dhabame. Sababa sanitti baqqaanis jidduudhaan dhaabeetuma baqqaa jireenyuma kiyya jala goree jechuudha. Amma baqqaa jireenya kiyya jala goreetiin hojumatiyyaan hojjetadha. Eegasii yeroo dheeraa booda sirba tokko kan badhaasaaf illee itti dhiyaatte hojjettee jirta. Sirba tokko hojjedhee sirbi sun kilippiidha. Akkasitti sirba qeenxee wayii tokkoon hojjedhee kilippiidha inni suni bara 2010 akka ture. Sirbi sun illee baay'ee beekame. Hedduu jaalatame sirbi suni mee amma jiruuf jireenya maal keessatti argamta? Aartii irraa fagaachuun kee maal ijjitiin isaa? Bakki ijjitii biraallee hin qabu. Ati gaanii jiraame jidduutti gaaffii kan nuufiin waa'ee jiruuf jireenyaati wajji wal qabatee sanuma yoo ta'e malee rakkoon biraan jirtu aartiin keessa keenya dhiisuun dandeenyu waan dhiisna jennellee ummata kanaas waan haaraa takka yoo rabbi jee qabadhee hangaan dura ba'uu jeetumaan haaluma jireenya jalaan goree malee dhiisurrallee karoorallee hin qabu dhiisuuf. Keessaa sirba kee gaara gubbaa kajoo kan Abdii waliin sirbitanii hedduu amma sooshaal miidiyaa irratti haaraa deemaa jira. Haaraatti hojjechuuf waan kana namni si gaafate yookaan wanni addee jira. Amma fakkeenyaaf Abdii Ibraahimii wajji hojjedhe kana fuula duree karooran hin qaba. Yeroo san kilippii illee ittiin hojjenne dhageetii qofa ture waan ta'eef. Asii yoo rabbi jee inshaallah isa kana haala bareedaadhaan kilippiidhaan akkaan hojjedhu yaadanii hin qaba. Sirba gaara gubbaa jiru kana. Gaara gubbaa jiru kanaa fi kabiraallee itti bilaalee maaliif yoo itti albama guutuudha waan ta'eef kana keessaa hanga tokko
hojjechuudhaaf karoora ni qaba jeeti. Mee amma kan si argutti kun fedhii artiitiis ni qabda maatii sorattee jireenya gaggeessaa jirta. Artii kee kan akka galmaan geessu hawaasni kee dinqisiifattoonni kee keessumatti warri ikraamnu iyyaafadhaa jechaa jiranii. Mee akkamitti quba haa qabaatan? Honogaa numa jirraa yaalammeetiyyaa. Isinirraa fagaachuu hin dandeenyu. Gaafa haalli nu mijaa'ee waan bareedduu qabannee isin gurra keessan isin geenye jennee yaanna. Rakkoon hin jirtu bakka aartii keessa jirra. Isinillee akkasitti nu jajjabeessaa hamilee nu ta'a jeetii yaada. Hayyeegaa Ikraam Mahammad ammallee hamilee gaariidha qabdii. Ikraam cina warra biyya keessaa fi biyya alaa jirtan warra sagantaa teenya sana dhageeffachaa jirtanis aartii irratti Ikraam cinaa dhaabbanna warra jettan karaa sooshaal miidiyaa siitiin Ikraam Mahammad mee maal qabdi sooshaal miidiyaa keetti? Tiiktookii ni qaba. Feesbuukallee ni fayyadama. Bakka. Warri aartii irratti Ikraam jajjabeessuu barbaadan gamanaan argachuu dandeessan akkasumatti gara keenyaanis warri nu qunnamtan kan wal isin garsiifnu ta'a. Ikraam teenya mee sirba tokko naaf heeri. Sirba kamiin isin affeera? Barbaadde kaafaat irraas ta'uu sirba sittolu keessaa tokko. Sirba halluu daawwee. Tole qaban jiru. Halkanii guyyaa ni fiiga ayyoomiin harabaa fadde hojjadde jireenya hooyyeeffachuuf jedhee baay'eeduun tattaafadde edeeda jireenya yaabbachuudhaaf ka'eetiin qeerra kakkaabadde na jalaa shirgigaa ta'a hawloo bahuun jibbaadde. Hedduu bareeda sirba kana afeerree walitti deebina sirba halluu daawwee. Hayyee sirba kana afeerree deebinee jira. Ikraam teenya. Mee akkami muuziqaalee amma bahaa jiran ni hordoftaa? Muuziqaan keenya maal fakkaata? Wallaahi waan ajaa'ibaati maantana. Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf amma sirboonni maantana. Atillee nama miidiyaarra gadi dhiisaa jirtu hundi isaatiiyyuu akkaataan tartiiba itti afeerraa itti gootee uummata keenya kadhokateellee artiistoota keenya kadhokateellee goda keessaatti baasetti dhiyeessaa jirtulleen waan gaariidha. Wallaahi jajjabaadhaan jaaga haala bareedaarra jirtanii artiinis guddachaa jirti maashaallah. Haga amma kilippii takka hojjette amma yeroo dhiyootti wanni addi jira qaama istuudiyoo galtees ni jira moo waleloo feedeloo wanni qopheetti jira. Amma fi wanni istuudiyoon galeen jiru garuu karoora ni qaba yoo rabbi jee ni hojjedha jee keessa xiyyamaa bakka hamileen qabama hojjechuudhaaf. Yoo haalonni mijaa'ee Ikraam hojjechuuf qophiidhe. Hayyee Ikraam teenya gaa mee maal jirti jiraachuu jirta jiruuf jireenya kee maal fakkaata? Mee haala kamiin jiraachaa jirti? Maatii kee akkamitti jiraachisaa jirti? Wallaahi gaa ani gaafaan as dhufu gaafaan Finfinnee tana dhufu naannoo Somaaleetirraa hin buqqa'ee dhufee naannoo Somaaleetirraa buqqa'ee dhufee jennaan mootummaalleen nu qubsiifte. Karaa naannoo sabbataa kanaa qubadhee shaggar jala jirramma'ee honogaa jireenya kiyyaa akkuma gartee qubataan Oromoodhaa Somaaleerraa buqqa'e itti jiraatu haaluma saniin hin jiraachaa jira jechuudha. Mee maal akka isinii godhamoonni adduu jiraate mee gamanumaa warra shaggarittis wanni dhaammattu? Jaawugaanii kamaan jedhe sanitti qubataadha. Akka isin quba qabaatan? Akka nu quba qabaatan qubataa kana keessa uummata baay'ee. Warra dandeettii garaagaraa qaban akkuma duraanis biyya biraa gaafa jiraatanis dandeettii garaagaraatiin jireenya isaanii itti fufaa turanitti as keessa artiistiinis ni jira. Dhumma adda addaa artiistii jira. Shubbistoota garaagaraati jira waa'ee artii irratti. Waan danda'ameen akkanuma waddii dhaabbatanii nu jajjabeessan barbaanna. Hayyee Ikraam teenya gaamee maa jiratti sirba kee waa tolee na afeerteeti dhaammanna dura irratti immoo wanni ansiin kaasin akkasumatti namoonni galatoonfattu uummata keetitti wanni dhaammattu yoo jiraatte dhaammatteeti sirba sana afeerree dhaammanna. Namni ni galatoonfadhu akkuma walii galatti uummata Oromoo guutumattu warra sagalee xiyyaatan bakka jiran hundatti dhageeffachaa jiran ni galatoonfadhaa itti aansuudhaan ammoo. Atillee galatoomin siin ja'a. Meegaa maa jirratti sirba keessan afeerreeti dhaama? Ayyee sirba kiyyaa hammaan tana bara 2010 takka kilippiidhaan gadhiifame kanarraa barri kun waa tolee 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 nin milkaawe kaniin filmaataan helee boqonnaan kun jiru. Khiyataatu malee jalammi koo ilma baataalee bosona Oromiyaati fakkaatti ta'e goofareeni
هاي إكرام تينيا قالتومي هردفتوت سقنتا تينيا قبين تينيا الرا قبين كيسوما في النتي والتاني ساعات نشني ليش تنفقاتي سرب إكرام محمد كان عفير أمنا أكسم دور بيخيزها في بيا لاجرتان أرتستي تنا قراد داتنا كجنا دابتني في قرا أرتيتي ديبستن نتيش الأمس خيني خاراتي خرابلا انترتينمنتي كوكيت انترتينمنت dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa abballaa cimsitu durdaran hulaasaa banaa goruudhaan tajaajila kennaati argama kookee filannoo teessan tan yeroo maraati kookeet intarteeymentiin